dhufee ati birrii nyaattee naan jedhe. Maaliin jedhee imoo Iliyaam irratti dhufee naan jedhe. Maaliif na bilooktee dheessaan si bilooke bolleessoon jedhee na bilooktee bakka ittiin bilooke hin beeku. Imoon qabadhus lakkoofsan qabadhus akkaawuntii yeroo ammaatti fayyadamaa jirus Azandifama akkaawuntii yeroo ammaatti fayyadamaa jirus qabatamaadha waan. Alex sirriitti dhaggeeffadhu dhaqiiqaa tokko carraasii kenna dhaggeeffadhu Alex. Dhagaarta Alex. Abdii callisi. Abdii callisi kaati. Abdii oomsi calluma. Warri kaan callisa Alex jirta. Seeraan dubbadhu gaafa ni deemu akka deemu. Jira tokko walitti hin Abdii yeroo inni dubbatu. Okay Alex na dubbachisi. Dhaqiiqaa tokko na dubbachisi irraa dhaga'i itti fufii mulle. Namni biraa miyuutii irraan kaafatina wanta barbaade jedhu yaada isaa ibsatu achii booda gaafa carraan keessan ga'u sinis haa ta'u. Kanan maleeksee duratti si ani yaadan kennu maal sitti fakkaata? Hamman dhufetti yoo hojiirra jiraadde si silkii kana laayibii magaleen waan jarraa saanu nan dhaggeeffadha. Kiisuma kaadhee waan jarraa saanu alfoonii tokkoon dhaggeeffataan hojiis hojjetadha jechuudha. Kanaaf ani maaliif kana ta'e fotoon hin taane wanti seeraan numoo jiraate seeraan numaa wanti karaa raaraatiin numoo jiraate seerra raaraan jibbu karaa raaraatiin numa garuu amma wanti deemaa jiru kun immoo maqa balleessiidhaaf waan kutatame ka'e natti fakkaata waan maqaa koo balleessuudha amma maqaa koo balleessuu immoo harkarra isiin kaa'ulaan waan barbaadan jedhanii suuraa koo gadi garagalchitee bossatta malee. Ani waan soba ta'e hin fudhan jireenya koo keessatti sobas fudhadhee hin beeku namas sobee hin beeku namni na sodaachisee naan an kan akka abdii kana sodaadhee abdiin lafan si buusaa maalan si godhaa yookaan immoo piroopagaandaa Iliyaamii gidduu teenyaa somne guruppiidhaan naan guruppii irraan dhufee nattaasa'ee guruppii irratti arrabseetanii guruppii irratti hin arrabsineen akkasi miti edheedhuma na sodaachisee. Akka waan hin sodaadhutti anadda reefinsi arga obboleesson irraa deemiin jedheen. Sana booda tokkummaa bira dhaqee maqaa si balleessaa maqaa kee hin xireessaa amma kunoo moodiitarris narka jira waan barbaadee dhufe. Eessaan jedhee Iliyaamiin guruppii irratti ani isas hin argine isas hin beeku fooloo iyyuu irraan qabu kana. Achumaan dhufee Iliyaamii irraa dhufee cufate. Iliyaamis hin jirti nu jala ilaalaa jirti guruppii himoodhaan jechuudha. Silkii naa ergeette nan ergeef. Sana booda silkii ergeefinnaan imoodhaan dhufanii imoonni hedduun beekuun imoonni ittiin naan jedhe sana. Lakkoofsa jarradhaan hin beekuun. Sagalee immoo namni amma sagalee naasaara miti'an sagaleedhaan naasaara. Sagalee kan koo immoo tiiktookii koo jalas gadi buutanii naan sagaleen koo jira. Sagalee koo kana fuudhee namni itti fayyadamus an sagalee koo itti fayyadamaaf miti'an. Waan hin haasa'e hin qabu nama faana. Mucaan kun anaaf haaraadha. Waan inni si bilooke hin qabu. Waan inni si erge hin qabu. Gaafa akkasitti dubbatamu maaltu ta'ee jedhee ta'ee yaada keessa galeen. Kaleessa malee gadda gaafa jarri Iliyaam kana fa'i wajjin immoo irraan guruppiidhaan hin dawwalan maal takka ta'e wallaalee sana booda kun maal jedhaa hadha immoo eegeen dhabe. Nama na himatu kana ni dhaqee bareedeen eegee dhabe. Birrii meeqa jedhee birrii kuma nama 5tu si himataa mucaan kun jechuudha. Nama 5tu si himataa birrii kuma 100 meeqa wayii namarraa fuuteettaa kuma 100 meeqa jedhe. Kanumti isaa immoo kuma 100 meeqa jedhan. Kanumti isa kana. Sababni jira maaliif sababni kun hundi carraa walii kenninu mulee abdii atamma himataa miti abdii taasana masa yoo dhugaan dubbatta ta'e ni manna yoo ni no abdii abdii dhaggeeffadhu maaliin nan dhageessan uummanni kun maara bashaa dhaggeeffadhaa yeroo tokko abdii na dhagaa abdii na dhagaa yookaan obsime abdii No. Yoo haqaan haqatti dubbanna ta'e akkuma narratti yaada kaasanii yaada irratti waa tokkotu jiru. Abdii miyuutii godhadhu carraansii kennamaa miyuutii godhadhu. Abdii miyuutii godhadhu mee. Mulee miyuutii godhal tokko. Alex yookaan nan bu'aa yookaan waan isinitti hima mulee yeroo tokko. Abdii waa hubachiisa. Abdiin saahiba kiyya mulee duran beeka baay'ee nama natti siquudha. Abdii dhaggeeffadhu. Ati himataa miti ragaafsi waammatte.
walloluun keessa waan biraati maallaqni keenya dhaggeeffadhu kaa nafichi siisati maaliin namtichi siiftu maal abdii maal taate dhaggeeffadhu yeroo jedhamu isa Abdi dika qoyme Abdi. Abdi ati maaliin waan namtichi ati siiftu abdii si beekaa abdii saahiba kiyyaati si beekaa saahiba kiyya yeroo dheeraati karaa tiiktookii kanaan karaa feesbuukiin yoo ta'uu baanne illee jechuudha saahiba kooti si beekaa rakkoon qabu ati birrii kee miti inni nyaatame ragaa immoo sitti ergattee bakka siitti si waammatteet yoo siin sagalee naa bani jette sagalee bantaaf yoo siin risiitii naa agarsiisi jette risiitii agarsiiftaaf yoo si waan sitti ergadhe kana yoo si waan sitti ergadhe kana on laa agarsiisi jette ol agarsiifta muleen si arrabse sin ajjeesa jedhee ati sin ajjeesa jedhi sila afaan waan ta'eef fagoo jirtu isan qoy nan fitad ati dubbii biraa dhiisi ragaadhaa waamamteettaa waan beektu qabdaa sagalee qofa ragaa fidatta dubbii biraa tokko dhiisi naa arrabsee sin ajjeesa jedhee akkasii akka sun afuuffaadha propagaandaa isa jedhan sana sun faayidaan qabu. Sanaan la waan biraan dubbadha jaarraa. Waa'ee mulee osoo hin taane waan biraa. Waa'ee mulee osoo hin taane. Osoo waa'ee mulee hin taane. akka gootu Ati tokkoffaa mulee qaama seeraa akka hin taane isin gaayiteen deema yoo amantaa hin amantaa yoo naman inniif tokkoffaa muleen akka qaama seeraa hin taane isinitti himaan. Inaman nun jenneen ati maallaqa kana nyaatame kan nyaatame intaladha. Ati ragaa sitti ergachuu dandeessi. Si galee ati immoo ragaa sinnaa baasi jette baafta. Dubbii biraa sirraa neen ati miutii qabattee. Wanti gaafachuu qabdu tokko hiriyaa kooti anaafis isaafis obboleessaa gaafa hidhattee gaafattu maal siin jedhee maal waliin dubbattan yoo kan jettu ta'e akkuma hin jedhee mudii ta'e tokkummaa baay'ee ishii kana si gaafadhe. Kan akka yaadaatti si gaafannaa obsika. Kun akka yaadaatti si gaafannaa waan biraan dubbadhu. Kanan siin jedhaa jiru. Yaa ati akka nama birrii nyaatame ittiin dubbatin. Ati ragaa ofirraa qabdaa waan beektu qabdaa akka nama waa beeku tokkotti icciitii kanaa beeku tokkotti qabadhuu taa'e. Naa arrabsee wal arrabsuun keessa rakkoon qabu. Maal abiyyi arrabsaan ooluu namni abiyyi mataa isaatti wal arrabfama seera masaati. Dhiisa mala daqiiqaa lama ani isaan daqiiqaa shan jaa kennitanii yoo daqiiqaa tokko naa kennite maal qaba? Okkee bannaa laati. Yoo isaa daqiiqaa shan jaa kennite yoo ana daqiiqaa tokko kennite maal qaba? Ati wanta isatti dubbattu sun jiru siin jedhee. Waa'ee isaa osoo hin taane Alii Aleksii wajjin dubbadhaa tokko. Abdi yeroo tokko duwwaan dhaggeeffadhu laa. Maal jalana lafti ganaadha reefuu galgalaa nu nama gurguddaadha bari ijoollee miti. Inaasoftaa hin dubbatta gaafa namni waasi gaafatu waan gaafatamte duwwaa dubbifte isa kaanii koo kana dhuunfaa keessanii mana keessa. Gaafa irratti kaasu irratti deebiftu inni qotti yaada barbaade deeffatu yoo kan jettan ta'e loogii keessa jiru. Abdi qoy abdi tasgabbaa'e qoy nama dubbattaa jenneen dubbiidhaa jirte raata beektaa miira keessa. Alex tokkummaa Mubaarak Alex. Abdii dedoo nama kanaan seenee nan taajjabeeni akka mucaa kan dhossaa yeroo abdii dedooti tokko sodaan yookaan doorsisaan lammaffaan immoo naa arrabsame naa arrabse bakka jettu maal fakkeenya Dr. Abiy yookiin Abiraa fudhatta an arrabsamaan jiru an nama qallaaliidha uummata kanaaf. Waan tokko isin dubbachuu barbaade waan barbaade miti. Waan arrabsamaan jiru abdii kana waan nuti mubee. Anoo nama walitti qabee mataa sitti kennee nama naasofsiisin. Nuti qabanneerra. Waan sitti hima. Mubee fi Aleksitti waay. Mubee fi Aleksitti waay. Ani Mubaarak yoo Mubaarak ijoollee kana fuudhii deemi bilbilan kaasaa bakka itti fufii deemi fuudhii ijoollee kana. Jala jirtan waa taajjabdu. Aleks taa'ee dabalatee jechuudha. Waa taajjabdu. Ammarraa kaasee nam tokko akkanaa somne. Akkaawuntiin birriin irra galuun allaqee daqqaqee mirkanaa'eera. Suuraa bichaas ta'e ganda dhalootaa jinni jaankaa nutti gata. Kun ragaa lammaffaa keenya. Ragaa tokkoffaan barbaadamu. Dhaggeeffadhaa namni nu jala haasa'e jeequu barbaade Alex. Na gargaari ati immoo. Ragaa tokkoffaa kan nu barbaannu meemee ragaa sagalee isaa qabdaa obboleettii kiyya takkitti. Sagalee isaa. Achitti gara sanatti darbuudhaan duratti yeroo tokko mulee gaafii tokko duwwaan si gaafadha. Dhimma kana dhimma jarri himatan irratti baname kana waan an beeku hin qabu nan ilaallatu. Kana booda ragaan yoo dhufes ummata kana duratti yoo gadi ba'es homaa tokko natti hin dhaga'amu. Maqaan sababa kanaatiin maqaan koo yoo ka'es namni yoo waan an jedhes jetteetta miti eeyyamteetta. Wanti kamiyyuu dhufuu danda'a. Iseera Alex. Ani nama keetii gaafadheenaan hin beeku jedhe. Waan hin beeku qabu isiis hin beeku. Kanaaf akka nama haqaa eeggataa jirutti
miutii qabadhu bakka akka keessii baafna sinis isii qofaa miti kan akka barbaadu mana kana uummata oromoo kanarraa kan akka barbaadaa jiru mulee qofaa miti isii qofaa miti uummanni isin barbaada obboleetti mee ragaadha waan jettu akkaawuntii irra birriin galuu si mirkaneessiraan fotoon nan fidaan sa'aatii barbaachisetti footoo abbaa akkaawuntii nan fidaan an yoon birrii nyaadhe aleksira galchuu nan danda'a inni rakkoo qabu footoon inni dhufaa gaafa salphatee jedhee gaafa awwaaradamee hattuu jennee footoo isaa olii gadi geessine abaluun narra galchisiisee jedha inni rakkoo qabaatiin inni carraa dhumaati carraan jalqaba mee sagalee isaa fidi barreeffama miti. Sagalee isaa abdii naa baasi sagalee waraqaa kan keessii fixeeraa kan inni jedhee jechuudha. Birriin irra galuudhaa isii kan inni jedhes sagaleen isaa abdii bira jira. Naa baasi abdii. Abdii bakka si waametti qofa owwaadha. Sagalee isaa kaan immoo mubaarik na dhagaye sagalee isaa kaan immoo. Calluma kaasi gaafadhe deebiftee abdii ragaa sagalee isaa. Mube amma akkam goona sagaleen karaa imootiif karaa miseenjeraatti ergame anjawwaala lama qabu. Akka gootu. Nama tokko akka gootu. Okay. Messenjera koo qabdaa. Messenjeri ka qabaye. No. Nattergii gassi buusee nattergii deebi'e abdi. Amma gassi buusa. Hunda immoo bayini deemaa sagalee. Immoo nattergite immoo. Messenjeraan haa inaan jedhi lakkoofsa. Mee callu meediyaati. La ilaha illallah. Abdi lakkoofsa waatsaappii qabduuni lakkoofsa immoo keetii naa erginaa dawwali waatsaappii bu'i dafi amma buufadha. Bu'i deebi. Akka barbaaddu callisaa dhaggeeffadha. Abbaan aangoo Alex Taayyee nun beektu malee abbaan haqa baasuu miidiyaa kanarraa yeroo jalqabaatti zafarasti taa'in cafee kan yeroo taa'e misaayila koo as darbadhee biyya kanatti jechuudha. Hattuu mannee keessa kan fiisaa ture. Ani akka ta'e ni beeka Alex ni beeku. Istiraatejii keenya hin beeku Alex. Calluma bata malee. Dhala kooti hundi jara dhala kooti. Sammoo namatti rafama tanu. Anuu jira kan halkanii guyyaa rafamaa jiru. Maan namaa miti moo? Dirqamaa aangoo qabaachuu qaba. Lakkoofsa immoo keetti ergi. Dhiifama. Wannan sirriira barbaadu warra gastii. Miutii naa qabachuudha Alex. Dhiifama naa seen Alex. Daqiiqaa tokkittii naa kenna xumureen sirriitti deebi'a. Miutii qabachuudha nu gargaara. Warri jalaa immoo mee kooppii linkii kana 5,000 godha. 5,000 sirriira barbaada. 5,000 kooppii linkii. Ma 100 yoo gootan bakka nan rafamu iyyuu intinaa ilaa bultoo. 5,000 yoo gootan rakkoo maalii qaba? Okay, immoo Saudi Arabiyaa buusne. Hanaan kommentiitii barreesse moo nama biraati hanaan? Hojiirra hin jira bar. Ana biyyuutuu dhufe iyyuu quba funyaan kaa dhugaan jiraannaa ana biyyi dhumnaan. Okay. Dhugaan jiraannaa waan dhugaan jiraannaa. Yoo deebite addeebi'ee yookaan fuudhi yookaan munduraa callisi. Yoo deebite addeebi'eera jedhi. No, waa biraanaa saadhaa sirreessi. Waa biraati sirkaa fuudhaan jiru. Waa biraati ittiin deemate. Komentii fan deebise. Ana Mubaarak Yaasiin. Ana Mubaarak Yaasiin. Ilaa oo dubbii lammaate waan hin darbadhu hin qabu. Yoo dubbii lammaateera ta'e. Amma dubbii lammaatutti garuu ufan qusan. Ijoollee meemee koppiliinkii 12,000 naa gaame. Koppiliinkoon manni kun mana keeti. Nameera dhufee na himate ana. Hawwiishaa fi saabit. Ilaa amma Mubaarak haasa'utti bilbila kana keessa wanti dhabame hin jiru. Aleeksitu keessa jira. Mubaarak Musammaatu keessa jira. Bilbila kana keessa jechuudha. Namni bilbila kana keessa dhabame tokkittiin hin jiru. Tokkittiin seenaa kamaaltu keessa jirti. Bilbila hattuu keessa malan godha. Matamee moo? Jechuusaati ashmurii haasaa gurbaan. Maal taasi laaftuu himatamnee jiraanne ndawma sirratti waan kaffaluun qabu walitti naa buusaa jedheetan balsii naa darba sila wallahi. Bannaataa chukottaan himadhaa. Jechuun bilbilli kun automaatikidha. Bilbilli kun automaatikidha. Ofumaa waa qaba Alex. Dhuguma rabbiin sitti hima. Ofumaa waa qabaan hin qabsiisu ofumaa qaba. Maalan ureen gadda akka kanatti feemasii raggatuun immoo namatti tola beektaa dheen gadda akka kanatti ammoo baarikii raggata jedhee
Ijoollee wayii Dubaayitti fidee akkasitti ijoollee dararaarannaan ijoollee sanatti bilbiladhee daa'imni irratti naa kottaa hin jedheenga. Qornati jalqabuudha. Achi ijoollee Kaleessa bakkuma jiraati yeroo jadi gadi baali. Mubaarak abbaa keenya lammaffaa dhaga'eedhaan dannoo dhageessan namni soddomii beeku. Asirratti akeekkachiisa Aleksitu ati jirtu waa yaadadhee nan deema isiniif han kenna. Aleksis Mubaarak isa dhagaanu tokkoffaa dhimma mullee wal qabsiisee osoo hin taane waan isinitti himu. Nama kamittuu gaafa irratti maallaqa kennitu hiriyummaa kootiin akkati kennitu hin barbaadu namni itti si beeksisee maallaqa kenni jedhe hin jiru. Lammaffaa gubboo Aleksiif ta'e fakkaattota Aleksii kennitu sin keessummeessu. Sin keessummeessu jechuudha. Nama gubboo kennitu sin keessummeessu biloo kof jedhaa si godhu. Namni natti siqeera. Inni kun illee tarii sirraa'uu danda'a. Woy Mubaarak. Mubaarak. Guyyaa laman immoo namarraa firii caatii fudhadhee fide gaa. Itti beekan uumsa'u. Naman barannetti citii kee himuun kana barrakkoonsaa. Utuu namni barate si awwaala beektaa citii kee siif awwaala. Amma ishee deebiseen jedha sababoota mubee ergaadha kun dhimma keessa hirkatti qabaan jiru mubee dhimma keessa hirkatti qabaan jiru. Oi be warra immoo beeku gaafa dhabannaati saatiin qabnu. Maaliif naannaa joo? Niitorkiidha. Mubee niitorkii sirreessu. Burqaan irbaata nyaatu. Na taa'u. Okay, irran deebi amma Mubaarak niitorkii sirreessutti. Amma Mubaarak niitorkii sirreessutti. Qaamni kamuu natti siqee maallaqa keetti kennitee itti gaafatamaa miti. An tokkummaatti siqaa. Attaa Mubaarak musammaa kun wajjira miti. Ani itti gaafatamaa miti. Eenyunu na biratti argitee Aleksi dhugaa keetiin aan jedhee Mubaarak dhugaa keetiin aan jedhee nama na biratti argitee dhadheetti kennite ani ittiin gaafatamu sillee hin beeku. Nama duraan beektu nama amanatutti maallaqa kee kennadha. Ana biraa kottuu fudhuu deem nama siin hin jenne an piroomoshina nama tokkoon hojjenne. Ilaa irra deebi'ee sitti hima. Nama ofii amantu nama booda galaafachuu dandeessutti kennadha. Kanaan ala an namaa beeksisa.